Guyyaarraa kana oduu gammachiisaa tokko isiniif qabadee dhufeera. Namoonni paaspoortii baafachuu barbaadaniif mana keessan teessanii onlaayiniidhaan paaspoortii baafachuun danda'ame jira jechuudha. Kanaaf guyyaarraa kana akkamitti akka baafatan isin agarsiisa waan ta'eef barcuma kaadhaatii na hordofaan isiniin jedha jechuudha. Warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube kanaatti dhuftanii akkuma beekamu subscribe gochuudhaan viidiyoo kana immoo like gochuudhaan na hordofaan isiniin jedha. Gara viidiyoo keenyaatti dabarra. Egaa akkuma kanaan dura isiniin jedhee YouTuberoota Afaan Oromoo nan beeksisa jedhee isiniif waadaa galeera viidiyoo kokoleessaa irratti. Kanaaf kana booda viidiyoo advertise isiniifan godhachuudha. Kanaaf YouTuberoonni Afaan Oromoo taatan linkii descriptionii keessatti ammallee naaf kaan isiniin jedha. Warri akka isiniif beeksifamuuf barbaadan immoo viidiyoo keessa ilaalin isiniif beeksisa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf guyyaarraa kana immoo kan isiniif beeksisu viidiyoo kaleessaa irratti koomenti kan naaf godhe keessaa ilaalee kan isiniif qopheessu jechuudha. Yaada haaraa kan jedhu jechuudha. Yaada haaraa YouTube baay'ee namatti toludha. Afaan Oromootiin hojjeta. Akkasumas illee yaadota babbareedoo ta'an isiniif qabatee dhufeera waan ta'eef yaada isaa ilaaltanii viidiyoo isaa yoo ilaaltan baay'ee irraa barattu jechuudha. Viidiyoolee nama kakaasan akkasumas illee viidiyoota wanta baay'ee nama barsiisan qabatee waan jiruuf yaada haaraa gala subscribe godhaa. Descriptionii keessa illee linkiin isaan jira waan ta'eef achi keessaas galtanii subscribe gochuu fi hin dandeessu jechuudha. Kanaaf gara viidiyoo koo guyyaa irratti gaafa darbu namoonni paaspoortii baafachuu barbaadan guyyaarraa kana kaasee onlaayiniidhaan baafachuu hin dandeessu jechuudha. Egaan weebsaayitii isaa descriptionii keessa isiniif kaa akkamitti akka baafattanii namoonni baafachuu barbaadan linkii descriptionii keessaatiin deemtanii baafachuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitanii gaafa weebsaayitii isaanii jalqabaarra dhuftanii kunoo kanaan jechuudha. Welcome to Ethiopian Passport Service jedha jechuudha. Zan iddoo kanaatti dhuftanii akkuma argitan new application jedha jechuudha. Utuu gara sanaatti darbiin garuu requirement maal akka inni barbaadu utuu dubbisnee wayyaa jechuudha. Namoota paaspoortii haaraa barbaadaniif yookiin immoo paaspoortii haaraa baafataniif kan isin barbaachisu ID mattaawoqiyaa yookiin immoo waraqaa eenyummeessaa fi birth certificate dha jechuudha. Isaan kun lamaan baay'ee isin barbaachisu. Kanaaf birth certificate fi waraqaa eenyummaa keessan isin barbaachisaa jechuudha. Namoota yeroo ariifachiisaaf barbaadan yookiin immoo urgentidhaaf barbaadaniif immoo medical care scholarship or DV or DV isinii baheef waan akkas akkasiif immoo yoo ariitiidhaan baafachuu barbaadanii isa isin barbaachisaa letter from authorized organization beekamoo irraati letter isin ergame qabatanii dhiyaachuu yookiin immoo scan gochuu isin irra jira. Foreign resident permit yoo argattanii isa qopheessuu isin irra jira. Invitation waan kana isin barbaachisaa jechuudha. Kan biraan warri paaspoortii baafattanii paaspoortiin keessan 32 peejii moo yookiin immoo peejii 64 jechuudha. 64 2186 dha. Akkasumas immoo peejiin 32 immoo qarshii 600 kun illee isin barbaachisaa jechuudha. Scan all dokumentoota ni gubbaatti isiniif hiree hunda isaayyuu maal gochuu qabdu jechuudha. Scan gochuu isin irra jira jechuudha. Namoota arjentii barbaadaniif persentii 50 dabalaa jechuudha. Persentii 50 arjentii yoo baafatu ta'e persentii 50 sirriitti dabalaa akkas jechuun warri 600 1,200 jechuudha kan isin barbaachisu. Paymentii karaa baankiis kaffaluu dandeessu akkasumas illee onlaayiniidhaan kanneen akka fakkeenyaaf online bankingiidhaan kaffaluu dandeessu isiniin jedha. Isas immoo koodii argattan sanaan jechuudha kan isin deemtanii kaffaltanii baankiitti deemtanii qaxxitaa kaffaluu dandeessu. Kan biraan after you apply the last page dhumarratti waraqata isiniif kennu waraqata sana print gootanii kaattu jechuudha. Maaliif gaafa deemtanii paaspoortii keessan baafattanii waraqata kana isin gaafatu waan ta'eef kan isin irraa eegamu waraqata kana kaa'achuun isin irra jira jechuudha. Dhumarratti gaafa waan hundumaa guuttanii fixxan isiniif waan ta'a waan ta'eef waraqata isiniif kenna waan ta'eef waraqata sana immoo print gootanii isin kaa'attu jechuudha. Maaliif yeroo deemtanii wantoota garaagaraatu jira waan ta'eef kanaaf iddoo kanatti akkuma argitanii gaafa appointment yookiin immoo gaafa guyyaa waan keessanii kan isin irraa eegamu waraqatoota originaalota faayilota keessan jechuudha. Waraqaa eenyummeessaa kaardota garaagaraa qabdanii originaalaa isaa qabattanii deemtu jechuudha. Isa isin gubbaarratti iskaan gootanii argitan jechuudha. Kuni hundi isaa kan argamu iskaan ta'e gaafa isin jedhu mana kompiitara deemtanii iskaan gootanii soft copyidhaan faayila keessan qabattanii iddoon isin gaafatu irratti bifa footootiin galchitu jechuudha. Isa kana jechuudha. Kanaafi kana seeraan beekuun isin irra jira. Namoonni immoo expired isin jalaa ta'e RS warri barbaadanis kun iddoo kanaatti akkuma argitan isiniif illee dubbisiisaa garaagaraa jira. Namoota passport page run out warri ta'e damage passport stolanii warra akkasii filleega requirement mataasa jira jechuudha. Kanaaf gara hoomiitti achi deebinee iddoo kanaatti dhufnee start new application jettu
Then iddoo kanaati kan sin gaafatu this passport application form is applied only by Ethiopian national. Dha kuni namoota national Ethiopia ta'an qofaaf jechuudha kan inni kennamu biyya biraa ta'anii fudhachuu hin danda'amu paaspoortii lama ol qabaachuu hin danda'amu akkasumas illee wanta garaa garaan jira iddoo kanatti agree the term and the condition to iddoo kanatti jechuudha then next jechuudha kanaaf gara kanatti fidaa new paaspoortii baafachuu barbaaddu moo haaressuu barbaaddu moo kan sin jalaan badeedha moo waan adda addaa kanaaf amma fakkeenyaaf miliyooni haaraa banachuuf sinitti agarsiisee iddoo kanatti kana jechuudha gaafa sin irratti kilik gootan kan inni sin fidu zan iddoo kanatti locationii eessa kan isin jiraattan fakkeenyaaf Oromiyaa keessattuu Oromiyaa keessaati siitii kam Oromiyaa keessatti kan argamu Adaamaa fi Jimmaa keessatti jechuudha Finfinneen baay'ee Oromiyaa keessatti bar eeshi ammaa fi rakkoon teknikaan mudateera kanaaf iddoo kanatti magaalaa tokko filattu keessaati zan iddoo kanatti ofiisiin isaanii Adaamaa fakkeenyaaf kanadha zan iddoo kanatti dhuftanii poostaa isaanii jechuudha iddoo kanatti bilbilli isaanii waan hundumtuu jira lafa isaaniitti argaman kontaaktii gochuu dandeessu jechuudha zan iddoo kanatti dhuftanii next jechuudha kana irratti taanee appointment date and the time yoom akka fudhattan yoom saatii kamitti akka fudhattan fakkeenyaaf amma iddoo kanatti akka argitanii gaafa bultii 20 kan isin fudhachuu dandeessan jechuudha Noovembarteeni yoo namoonni baay'een akkasuma guutaa adeemanii kuni bakki isaa kun hirrataa deemaa jechuudha kanaaf yeroo kana dafaa baafadhaan isin jedha asumaan illee kan isin barbaadu ani ofii kooti baasaan jiraachuudha gatii madaalawaa ta'anii namoonni baafachuu barbaadan karaa telegiraamii koo karaa feesbuukii koo qunnamuu dandeessu linkiin descriptionii keessa jira akkamitti akka argachuu dandeessanii normally maqaan koo feesbuukii irratti lataa labataadha achi qunnamuu dandeessu karaa telegiraamii koo asna qunnamuu dandeessu linkiin descriptionii keessa jira achiitiin information hundumaa naaf ergitanii ani immoo sinifan baasachuudha gatii madaalawaa ta'anii kanaaf akkanatti hubachuu dandeessu fakkeenyaaf gaafa bultii 20 barbaade yoo ta'e gaafa bultii 20 irratti kilik gootu zen iddoo kanaatti dhuftanii sa'aatii itti fudhattan afternoonii sa'aatii kanaatii hanga kanaa sa'aatii kanaatii hanga kanaa fakkeenyaaf sa'aatii kanaatii hanga kanaadha almost sa'aatii 7 hanga sa'aatii 8 jechuudha kuni zen next iddoo kanatti immoo itti fufee kan isin gaafatu personal information jechuudha personal information keessan kana dogoggora tokko malee guutuu sinirra jiraachuudha iddoo kanatti maqaa keessan waan hundumaa keessanii adreesii keessan bakka jireenya keessanii maqaa abbaa keessanii waan hundumaa national barzii yoo makka dhalattan barzii keessan jechuudha injiisii fakkeenyaaf hammanii akan kootti 1999 iddoo kanatti seeraan guutuu sinirra jiraachuudha waan isa dogoggora tokko malee kuno bara isaa maal isaa jechuudha isa kana nama beeku yoo buuchistan baay'ee gaariidha maaliif dogoggortanii naan keessa deebiin qabu jechuudha paaspoortiin takka dogoggoramee naan baay'ee isinitti cimaarra deebitanii haaressuunsaa kanaaf dogoggora tokko malee akka guutaniif isa kana seeraan hordofuutu isinirra jira jechuudha iddoo kanaatii maqaa keessan amaariffaan irra deebitanii guuttuu foon nambarii keessan iimeelii keessan barz pileesii bakka itti dhalattan kan barz sartifikeetii keessan irra jiru jechuudha zan barz sartifikeet unique ID kan jedhu barz sartifikeetii keessan irra jira isallee waan gochuu sinirra jira jechuudha iddoo kanatti occupationii keessan air colorii keessan genderii keessan marital statusii keessan hin guuttuu heightii keessan eye colorii keessan waan hundumaa kana hin guuttuu jechuudha guutuu sinirra jira ani ofii kootii kana guutee isinitti agarsiisu maaliif yoon fakkeenyaaf normaalii maqaa koo fayyadamee ani ofii kootii paaspoortii waan hin qabuuf akka fraud yookiin immoo akkan cabarbaraarutti waan ni godhaniif ani maqaa koon guutuu garuu isin maqaa keessan hundumaa guutanii iddoo kanaatti qajeelaatti next jechuudha next gaafa jettan adreesii irratti sin dabarsaa adreesii bakka isin jiraattan waan hundumaa guutuu faamilii keessan waan informationii garaagaraa sin gaafata kun sin rakkisu zan waa'ee paaspoortii info sin gaafataa fakkeenyaaf 64 dha moo 32 dha kan jedhu waan akkas akkasiin guutuu dhumarratti attachmentii gootu jechuudha attachmentiin keessan akkasuma waraqaa nyumeessaa ta'uu danda'a wantoota yoo arjentiif barbaadan immoo faayilota sin gaafatu ta'uu danda'a akkasumas illee bar sartifikeetii waan akkas akkasii footoodhaan isa jiru attaachitti gootuuf jechuudha then gaafa sin gootan samarii godhee peementii keessan erga gootanii booda maal godhachuudha approve siniif godhachuudha guyyaa sanatti maal gootu deemtanii baafattu jechuudha isa kana kanaaf isa kana akka kanatti ilaaluu hin dandeessuun sinin jedha namoonni akkasiniif guutamu barbaadan karaa telegiraamii koo akkasumas karaa feesbuukii koo illee waan gochuu dandeessu namoonni immoo naaf hin galle jettanii koomentii jalatti na barreessaa achirratti gaaffii qabdan naaf dhiyeessaa immoo sinin deebisaa viidiyoo kana yoo jaallattan laayik godhaa warri ammayyuu sabskiraayib hin goone viidiyoolee babbareedoo akkasii afaan keessaniin dhaga'uu
hin dandeessu ta'ee subscribe gochuudhaan na hordofuu dandeessu. Akkuma jalqaba irratti isiniif kaasee YouTube mucaa kanaa galaatii subscribe godhaa. Yaada haaraa kan jedhu kanaa baay'ee irraa barattu wanta baay'ee sammuu namaa qaroo baay'ee gadhiisa mucaanii isatti illee baay'ee bohaartuun isiniin jedha. Na wajjin turuu keessaniif baay'ee galata guddaa na biraa qabdu. Galatoomaa. Ciao.